Oromoon erga lafasaa duraan irraa buqqa'etti deebi'ee booda arjummaadhaan hammachiisummaadhaan moggaafachuun guddifachuun ofitti qabee jiraachisuu eegaleem. Sosochii kana keessatti Walloon bulchiisa mootummaa Gondor keessatti hirmaachuun bara mootii Susiiniyoos irraa eegaleem waggoota 300 caalaniif biyya bulcheera. Jaarraa 16 keessa qabsoo godhan biyya isaa bilisoomse diina isaa baase deebi'eetis tasgabbaa'ee taa'eet amantaa jaraarree fudhateet musliimas kan kiristaanaas fudhateet kaan irree ofitti moggaasee walumaan jiraate. Afaan Oromoos afaan masaraa mootummaa Gondor ta'ee yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa turuusaa ragaatu አገርሲሳ ለረጅም ጊዜ ማለት ነው የኦሮሞኛ ቋንቋ እንደ ቤተ መንግስት ቋንቋ ሆኖ ያገለግል ነበር ማለት ነው። ወሎን በረጎንዶር መጋላ ጉድቲ ኢትዮጵያ ቱርቴ ሰኒቲ ወረ ዱራን ኢሰ ወራና ቱረን ወሊን አንጎ ቆደቴም ወሊን ቡልቹን ኢሳም ኦሮሞን ምርጊኮ ካንብሮ ቂጣ ሃታው ጀቹ ማለም ኦላንቱማ ሰበብራረቲ አገርሲሱፍ ከዲ አከይን ቀምንሌ አገርሲሴ ጅራም hiddi sabboonummaa isaanii osoo hin citin as ga'e Walloon ofumaa isaanii balbala 8tti qoodamanii wal horaniiru. Ijoollee Walloo 8 warra Raayyaa, warra Imanuu, warra Qaalluu, warra Qobboo, warra Iluu, warra Baabboo, warra Ejjuu fi warra Waayyuuti. እዚህ ራያ ቆቦ አለ። ቦረና ውስጥ በጣም ሰፊ ቀበሌ የሆነ ቆቦ የሚባል አለ። እዚህ ራያ ውስጥ ሌንጮ የሚባል ቦታ አለ። ቦረና ውስጥ ሌንጮ የሚባል ትልቅ ቀበሌ አለ። ሌላ ቦረና ውስጥ አሁን መንደዩ አለ። ሌላ ቦታ መንደዩ አለ። ጎሎልቻ አለ። እዚያም ጎሎልቻ አለ። አሁን እኛ ዘንድ ስቲል ነው ለምለም ሳር ያለበትን አካባቢ ጨፌ ነው የምንለው። እያንዳንዱ ወንዝ ደግሞ ስታይ አሁን በለገ ነው። ለገጎራ፣ ለገሎሚ፣ ለገዳባ እንደዛ እያለ የሚጠራበትም አጋጣሚ አለ። ሀረጉ ወደ እንትኑ ነው የሚያደለው ወደ ኦሮሞ ወሪ ወሎ ጂአሙ ኩኒ ሐማዳቄ ትግራይ ጀለገሁ ወሎ ወሪ ጂአሙ መቃ ወሎቱን ኦፍዋሙ ልማን ኦሮሞ ልማን በሬንቶቲ ወሎ መካነቱ አንገፈ በሬንቶቲ ኡመኒ ወሎ ኩዋን ስነጃይቡ አፋንቱ በደ መሌ maqaan biyyaa maqaan gandaa hin banne dasee kana baatu marsaa jedhama maqaa marsaa jedhamu amaarri qabaa waldayaa jedhama waldaa hin qabaare gubbaa waachuu jedhama laga hidaa jedhama urgeessaa jedha gaara leencaa jedha waan si ajaa'ibu dasee naannoo zuuriyaa kana keessatti yoo deemte warra hemanoo jira warra baabboo jira boorana kan jedhamu keessa immoo ammuma kana ganda meeqa jira kan afaan oromoo dubbatu walloo kana keessa ammaan tana wasana daraarratti ofii kiyyaan deemee arge bakka san ammallee jarri sun nutti bilbilee nuti oromoodha afaan keenyaan hin baranne sirna gadaa keessanii kana fuutanii maaliif mirgi keenya nu eeggamee nuti aadaa oromootiin afaan keenyaan maaliif hin baranne kan jedhan ganama galgala nu bilbilaa jiran waan goonu dhabne malee. Fakkeenyaaf warra baabboo yoo fudhatte yeroo har'aa kana afaan oromootiin barannaa nuti oromoodha ummata heddu jira. Raayyaa keessa yoo galte akkasuma afaan oromoo kan dubbatu jira. Garuu barnoota argachaa jiru afaan tokko barnoota urgan arganne aadaan isaa urgan kunuunsamne waan baduuf har'allee kanatu mul'ata. Boorana yoo deemte ummanni guutuu aanaa meeqa afaan oromoo dubbata garuu afaan amaaraatiin barata. Aadaan tokko afaan tokko guddachuu kan danda'u yoo seenaan isaa barreeffame yoo ittiin barate yoo akka ittiin bonu kakaasameedha. Kanaafuu ammas kan darbee jira. Fuunduraaf eenyummaan isaanii mirgi isaanii kabajamanii warruma nuti oromoodha afaan keenyaan barannaa eenyummaan keenya nu atiksa warruma jedhamu kanaafuu mirgi isaanii kabajamuu fi qabaadheeti ani kanin akka nama tokkootti. Mirga namummati mirga demokrasii miti afaan eenyummaadha dhimma namummati wanta ta'eef dhimmi namummaa kun akka inni kabajamu taasisuu keessatti hojii bal'aan hojii manaati kan qabnu nurraahis naannoo oromiyaarraahis naannoo amaararraahis mirgi namummaa kan hundaati wanta ta'eef hundi keenya qindoominaan dhimma kana ni hiikna. Gaggeessaa haarawaa amma naannoo keenya wajjin jiru wajjininis dhimmicha irratti marii ni taasisna.
deemsa kanaan dura deemnes itti agarsiisne bakka itti dhaabbates hubachiifne haala saniin dhimmi kun yoo xinnaate afaan isaaniitiin akka isaan baratan gochuu keessatti gahee tokko ni taphanne jennee qabanneerra. Kanaaf ni milkaa'a kan jedhu abdii qabna. Afaan Oromoo guddachuun isaa kan isaan yaaddesse aangawoonni gita bittootaa tooftaa qabsoo isaanii jijjiiruun afaan tokkoo fi amantaa tokko uumuuf sochii eegalan. Isaan Oromoon akkuma waliin jenne kan barbaadan keessa isa garii qabataniidha. Isa isaan fakkaata isaan maaragii kennaniif isa wattaadaraatiif akkuma immoo ilmi Oromoo haa huu jedheen baranne bakka barbaadan. Ammuma kanallee kunoo kan amma yeroo aduun baatee bariitillee Boorana keessatti afaan ofiitiin baratuu dadhabee Oromoon qulqulluun kan afaan Amaaraa asiin darbee hin beekne dirqamaan itti fe'anii afaan Amaaraa baratuu jira. Kana Oromoo Walloo qofaa miti kun warra afamuuziidhaan ofirraa dhowwee Oromummaa ofii qabatee as ga'e inni asii kuni sirna garbummaatti jilbiifatuu didee. Oromoo Walloo umriin isaa waggaa 14 ta'e meeshaa waraanaa bitaa miti. Akka kana ture bar. Sochii kana keessatti qabsoo waraanaa biratti jechoota arrabsoo Oromummaa isaa jibbee gara isaanitti maksiisu Oromoota gidduutti gadi lakkisaa turan. Eenyummaa isaanii akka dagatan kan taasise waa tokko sirni yeroo san ture Oromoon akka bineensaatti akka namaatti otoo hin taane akka bineensaatti karaa mana amantaatiin karaa bulchitoota isaaniitiin Oromoo xinneessanii fi cunqursanii waan ilaalaa turaniif ummanni garbummaa jala waan tureef qaanfatee ummanni akka saalfatu eenyummaa isaatti akka hin bonne taasisamaa dhisiidha kan arma gahe. Maaliif hin jedhe waannaan Amaaraa እኛ ጃንጥላው አስፋው ዘር ነኝ jedhe ጃንጥላ አስፋዮቻን አስፋ አሊቲ ilma alibu waruuti ambaasan. Barreessitoonni isaanii immoo qaccee dhaloota Oromoo Walloo gara warra seemitti jijjiiruu eegalan. Yeroo ammaa kana diimoogiraafii isaatii fi afaan isaa eenyummaa isaa yoo bades lafti ni dubbata, mukni ni dubbata, lagni ni dubbata. Oromoo turre jiraata ture jechuudha. Tooftaa kanaan ilmaan Walloo 8 dhala Oromoo booda amaaromsamanii eenyummaa isaanii dagachaa akka adeeman kan isaan taasisan. Uummanni Walloodhaa bal'aadha. Walloo bal'aadha. Ilmaan hedduu qaba. Ilmaan isaa keessaa kan muraasa naannoo kana kan jiraatu. Isa kana yaa'u seenaadhaaf dhiisuutu caala. Maqaa soddummaa, maqaa adda addaa, maqaa maaliitiin kana kanaan nurratti hammi tokko qilleensa'ee jira. Kanatu hamma ijoollee har'a jiru kana qaroominni jaraa qaroomina guddaatti fakkaatee afaan jaraa afaan guddaatti fakkaatee kan ofii tuffachiisee kan isaan godhe wooma jarri siluma hojjetee achuma godhaa dhufetu qilleensi nu bira ga'ee kanuma jennaan. Warra ofii isaaniitii alaa dhufettu kan isaanii dhobsuudhaa fi Oromoonis alaa dhufee abbaa biyyaatii mootii biyyi kun kan isaatii mootii warra jedhuu barbaadu. Warra seeraa micciiruu seenaa micciiruu barbaadutti waan kana kan odeessu malee ragaan kan nutti mul'isu Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraatee kan jiraataa jiru malee eessayyuu hin dhufne. Ragaan hundaa kan mul'isu abbaa biyya kanaati Oromoon. Asuma jiraatee ammas asuma jira gara duraas asuma akka jiru kan mul'isu ragaan jiru. 8 ilmaan Walloo keessaa garuu Oromoonni godina addaa saba Oromoo Walloo yeroo ammaa afaan Oromoo akkasumas aadaa fi duudhaa isaanii qabatanii hiddi dhaloota isaanii osoo hin citin hagammaatti turan garuu sabboontota Oromoo Walloo 8 keessaa warra seenaan isaan galateeffatuudha. Warri amma cimneen fi Oromoo jennee garaa afuuffannee afaan kun harkatti hafe kun caakkaa keessatti daggala keessatti baqatuudhaan ofirraa qolatuudhaan yeroo tokko yeroo dadhabne jalaa baqatuudhaan daggala keessatti galata daggalaa qabna nuyi. Saba xiqqaa taanee Walloo kana kee jiraanne diina karaa lachuun nu marse kana qolannee ofirraa dhowarree ka du'e asuma qarbinee lafa teenya irraa nama nu sussoosu dhabneet akkasitti teenya kun gootummaadha.
gootummaadha. Gootummaa tana cufti Oromoo bahaa kibba jiru qabaatee walirratti duuluu oduun tahin sirna Oromoo irratti duulu ofirraa qolachuu fi ofirraa dhowwuun kaayyoo aadaa keenyaa haa ta'uuti. Oromoon Walloos afaaniif eenyummaasaa qofa osoo hin taane gootota isaallee saamamaa tureera. Fakkeenyaaf Balaay Zallaqaa Laaqoo Qilxuu Ayyaanoo Galgaliin dhala Oromoo ta'uusaa beektonni yuunivarsiitii Walloo qorannoo isaaniitiin mirkaneessaniiru. የበላይ ዘለቀ ደግሞ እዛ ምንም የለው ጠቅላላ ያው ወደዚሁ ነው። ኢቭን አሁን አንቲል ሪሰንትሊ ቋንቋው ራሱ እዛ የሚነገረው ያው ነበር ኦሮሚያ። አዎ እንደገና የ105 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ የነበሩ እሱ ጋር 3 ዓመት የቆዩ በአባቱም በእናቱም ዘመዱ የሆኑ እስከ 7 ቤት የሚቆጥሩ የነገሩንን ነግረውናል። በላይ ዘለቀዳ yeroo ammaa kana magaalaa Bahar Daar keessatti siidaan ijaarameefii jira. Siidaan gootummaa isaa ibsu. Garuu gaafa gootummaa isaa san ibsamu saba Oromoo osoo hin taane saba Amaaraa akka ta'etti kan nutti himamaa asige. Siidaa Balaay Zallaqaa dhaabbachuun gootummaa isaa faarsuun waan fudhatama qabudha. Sabummaa isaa jijjiiruun garuu yakkaa jedhu maanguddoonnii fi hayyoonni seenaa. Balaay Zallaqee kun booda kana gaahi Balaay Zallaqee inni wallo soomee biyya jedhamtu Boorar keessa dhalatee Gojjaan baheetti guddate. Balaay Zallaqee nama cimaadha. Balaay Zallaqee Oromoo ta'uusaas kaneessaniiru. Garuu dhumarratti akka inni itti du'e nan beekaa. Duun isaa fannisanii Haayile Sillaaseetu ajjeese. Kanaafi tarii utuu hanbiraa ta'ee du'arraa hambisuu laataa kan jedhu immoo gaaffii sammuu koo keessa jirti. Kun maa inni gadi qabaadhuma gootummaa Oromooti jechaa kooti. Gootichi Oromoo Walloo Waalalliin Xilaa'uun goota caalu Oromoon Walloo godhateem guddisee Itoophiyaadhaaf gumaache ta'us waan Oromoo ta'e qofaaf seenaan isaa hagarraatti ukkaamsamee afiram. Waalalli Mokonnon kan jedhamu achitti dubbatte waan nama saalfachiisu waan akka Itoophiyaatiin tamaariin tokko jira. Inni Walloo mata masaati Oromoo ta'uu matu alaqaa antee lamin indii Oromoo laa ayidillee seenaa Oromoon beektu taa'etti urga diirama nama gargarii isaan baasa. Inni immoo hailanyaa beekamaa isa sin ajjeesan. Waalalli Mokonnon jedhama milikkata laa kan itti saalfanne dubbadhu. Oromoon dirree waraanaa bulchiisa mootummaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa argachaa dhufuun mataa dhukkubbii kan itti ta'e moototni atseewwaniin heddumminni afaanii fi aadaa garaagaraa aangoo sanyii walirraa fuuchuu nu dhowwa jechuun sabaa fi sablammoota biyya kanaa irratti illee duulaa turaniiru. Keessumaa Oromoon tokko taanaan akka galaanaa nu liqimsa jechuun waan sodaataniif xiyyeeffannoo addaatiin tooftaa waraanaa fayyadamaa turaniiru. Mootummaa Gondor keessatti Oromoon Walloo akkasiin liqimsamaa dhufe. Yeroo sanitti Tewoodiroos tokkummaa Oromoo Walloo cabsee aangoo dhuunfachuudhaaf mala dha'uu kan eegale. Haaluma kanaan jaarraan 19ffaan akkuma seenaa haga jaarraa 16ffaatti ture Oromoodhaaf qormaata biroo dhalee ture. Waraanni gita bittootaa Atsee Tewoodiroosiin dursamu Oromoo Walloo irratti duuluu eegale. Akka karoora isaaniitti Oromoo naannoo isaanii jiran fixuun gara biyya Oromoo giddugaleessaatti duuluu murteessani. Ta'us Oromoon Walloo waraana aadaatiin mo'amuu akka hin dandeenye waan hubateef gara mootittii Ingilizitti iyyatee ture. Atsee Tewoodiroos xalaa deeggarsaa meeshaa waraanaa akka barreesse kan ragaa ba'e ammoo qorataa seenaa Giriinfiild bara 1965 qorannoo isaa keessatti bal'inaan kaa'ee tureeni. Xalaan Tewoodiroos yeroo sanitti mootummaa Ingiliziitiif barreessamte akkas jetti. Tewoodiroos moggaasa Waaqayyoo mootii moototaa Itoophiyaarraa. Mootuu Viiktooriyaa mootittii Ingiliziif. Mootonni abbaa keenyaa uumaa isaanii waaqa waan dagataniif aangoo isaanii galootaa fi cubbamtootatti dabarsee kenne. Haa ta'u malee Waaqayyo na uume daaraa keessaa na kaasee mootummaa abbootii keenyaa gara kootti deebisee na muude. Abboota koo akkan bakka bu'uuf humnaa fi dandeettii eebbaanaaf kenne. Humna koo kanaanis galoota gara boollaatti gadi ofeera
turkootas akka biyya koo gadi lakkisanii bahan akeekkachiiseera. Isaan immoo didanii wallaansoo naan qabaa jiru. Meeshaan waraanaa ammayyaa waan na barbaachisuuf na deeggari. Mootittiin Ingiliz meeshaalee waraana gosa adda addaa gaaffii Tewoodiroos irratti hundaa'uudhaan tumsiteettiifi. Meeshaalee kanatti fayyadamuun Oromoo Walloo Maqdalaarraa Hallayyaatti darbe. Harkaa fi miilla muree gara jabummaasaa itti agarsiise. Warra booji'aman harka isaanii muree morma isaaniitti fannisuun akka fuula isaa dura darban taasise. Tewoodiroos du'a Saayila Sillaasee akka carraatti fayyadame maatii Saayila Sillaasee booji'ee gara Gondaritti geessuun daangaa bulchiisa isaa babal'isuuf yaadee ture. Minilikis Gondaritti kan hidhameef sababa kana. Yeroo sanitti mootittiin Oromoo Walloo Warqituun onnee gootummaatiin waraana Oromoo qabattee Tewoodiroositti duultee jirti. Tewoodiroos osoo waraana kanatti hin seenin dura mucaa ishee Kiristinnaa kaasee ture. Haa ta'u malee mucaa Warqituu duraan Kiristinnaa kaase dabalee waraana isaatiin booji'ee Maqdalaatti hidhee ture. Mucaa ishees harkaa baasuudhaaf humna guutuun waraante. Loltoonni Warqituu Tewoodiroos marsee baagala dhowwuudhaan loltoota isaa guutummaatti fixuun Tewoodiroosiinis Maqdalaatti ajjeesistee jirti.